kaayiroo keessatti obboleettii teenya Saaraa yookiin Sisaa irratti hojjetame kanamee irraa haasaa gabaabaa wal biraan geenyamee nuuf seena. Mee waliifillee sheer agoonu waliifillee sheer godhaati. Haasaa gabaabaa irraa haasofnee mee waan ta'u irraa mari'an nagaa. Haalli silaa waan fooyyeen agarru Okay, namoonni kunis viidiyoo xumura irratti dhaggeeffachuu danda'anii gara gartee ajandaa qabadhee isinii dhiyaadhetti seenaa. Maali inni? Wallahi ilmi namaa kun gizee lafa kanarra jiraatu waan hedduus ni argaa, waan hedduus ni dhagaa. Akkasuma efa baqattummaadhaan biyya Masrii dhufne gara waggaa 7-8 lakkooyinee jirra. Kana keessatti intalli dubaraa agartee intalli abbaa manatti aartee fooqirraa nama if darbu agarree nama gartee aara akkasiitiin hinaaffadhaan rakkoo akkasiitiin fooqirraa if darbuun yeroo tokko lama sadii akkas agarree jirra. Garuu namoonni sun fooqii 7ffaa osoo hin taane fooqii 5ffaa shanaffarraa darbamee kan lubbuun hafes jira, sadaffarraa illee kan lubbuun hafe jira. Asuma jiran jechuun namni takkas intalli takka deemtee jirti, intala ijoollee shawaati. Intalli takka immoo Harargeedha, asuma jirti jechuudha. Obboleeyyan kiyya garuu gochi arraan tana obboleettii teenya Sisaa irratti hojjetame jechuudha. Sisaa jechuun dhalattuu shawaati gara Ambooti. Gochi ishirratti hojjetame. Gocha suukanneessa gocha haalaan garaa nama nyaatu. Intalti tun baqattummaan waggaa dheeraa wajjin biyya kana turre carraa Kanaadaadhaa asiin dura argattee turtee sababii dhukkubeen haftee arraan tanaa waggaa takka waggaa lama kana if duubatti haftee waggaa takka maal asitti haftee amma fayyitee asirraa gizee deemu kaatu. Abbaan mana ishii walii jaamaa ijoollee Arsiiti nama Suuditti dhalate jechuudha. Kanaadaadha jiraata. Ijoollee nama faamilii fira isii biratti dhiise jechuudha. Fira isaa biratti dhiise biyya kanatti. Intalli kun ijoollee firaatti wajjin mana keessa jiraataa turte deemuuf deemti. Waraqaas fixatte. Gochi mucichi kun jarri kun irratti hojjete. Gocha hamaadha. Waraqaa ishiin imbaasii jalaa fidatte jalaa fuudhanii waraqaa ishiin itti deemtu asiin duraas jalaa fuudhanii kan biraa baafachuuf yaalii gootee baafatte. Inni lammataa ammoo sagaleen dhagahamaa jira mee lakkoofsa tokko tokko nutu qaame. Lakkoofsa tokko tokko nuuf tuqa. Sagalee yoo dhagahamaa jiraate. Ijoolleen mana keessatti mucaa waliit kun biratti dhiisee jechuudha. Biratti dhiifateeti Kanaadaa deemee ishilleen asii osoo inni dhufee waraqaan godhini isheenoo carraan ishiidhaa dhumatee deemaa jirti. Intala kana qaama ishiidhaa billaan ijoolleen kun mucaa inni eessuma ta'uuf abbaan mana isheedhaa kan ajjeese kun abbaan mana ishee eessuma ta'aaf wanni ja'amuutu jira jechuudha. Mucaa kana intala tana billaan diddiramee tokko nama maatii qabuutu jira, nama ilmaan qabuutu bira jira jechuudha. Akkaataa Arabni himti. Intala tana tumanii billaan diddiranii maal godhanii fooqii gubbaan darban hamma dandeessu fooqii qabattee fooqiin 7ffaadha jechuudha. Fooqii 7ffaan hagamta akka dheeratti itti rarraatee Araboonni ijoolleen kubbaa jalaa taphattu gubbarratti gisee ol harkanii Arabni fiigee gubbaa ba'u. Kan lubbuu ishillee silaa baraaruu danda'an hulaa keessan qollofee keessa ta'a. Kun ammoo kan ilmoo qabu baafatee jira jan.
sun fiigee baafate kun ammoo maali sababiin gocha kana irratti raawwateef maali intalli tun jaartii eessuma isaati haadha mana eessuma isaati isaaf akka haadha jechuudha maali gochi isaan jidduu jiru maali gochi wanti gartee tumuun ayyee tume billaan diddire fooqirraa darbuu maali sadarkaa kanaan maaltu geelaata obboleeyyan kiyya asiin duras waan adda addaa haalli biyya kana keessaa nutti jijjiiramaa jira haala badaa dhufaa jira gartee haalli baqattoonni keenya irra jiru haala hamaadha araba wal tumsiisuu jira araba walitti fiduu jira harkaa walitti duuluu jira gandaa walitti duuluu jira rakkoo adda addaa uumamaa jirti yaa uummata keenya akkana jechaa dubbataa turre arra intala tana fuudhanii fooqii gubbaa darban jechuudha ጊዜ ለፈዶይቱ خلاص ደቺ ሲሚንቶላ ልቡን እሺ በራራሙ እንደንደኝ ከለሰቹ ጎንኩን ዮሚ ኤደ ገልገላ ከነቹ ከለሰ ገልገላ ከላ ኢሳን ሙጭቺ መነገዘ ጅራ ቀበሜ ኩን እንቀበምኔ በቀቶኒ ብራትስ ከነከሰ ሚዳሜቹ በቀቶተ ብራትስ ቀመን ማሊ ፊዳተ ሰበብ ማሊ አጄሲ ኢሳ ጁሌ ያዶ ነመጣ ማሊ ወንና አጄሱ ፊንተለተና ሰበቢን እንተሉሞ ኦሮሞዳ ተክ intaluma oromoodha intala dhiiga oromoo himattu ta wajjiin nyaattee wajjiin mana keessatti dhugaa jirtu fooqii gubbaa si darbisiisu maali rakkoo akkamiiti mee rakkoo akkamiiti yaa obboleeyyan kiyya rakkoo akkamiiti nuti yoo ummata akkamtu biyyarraa baqate mucichi intala akkas godhe mootummaa harka jira oromoonni kaayiroo jiru dhimma kanoo maal godhuu qabna akkamitti ilaaluu qabna dhimmi kun arraantana diinaa miti kan nurratti hojjete asiin dura masriitu intala oromoo fooqirraa darbe madaamtu intala oromoo akkana godhe masriitu oromoo keessaa kalee fudhate masriitu akkana ta'a masriin akkana nu goote maal jenneet protection uummanne carraa biyya sadaffaa deemuudhaaf protection masriidhaan uummataa turre arra ifiif wal darbaa jirra arra nuutu wal darbe nuutu fooqirraa wal darbaa jira protection nuutu uummanne carraa biyya sadaffaa barbaadannu eenyu me akkamitti ilaaloo dhimma kana akkamitti hubattan dhimma kana meesin mee oromoon akkamitti ilaaltan intala oromoo takka wajjiin nyaatee wajjiin dhugee mana tokko keessa waggaa meeqa wajjiin jiraate boo waan fedhe haa ta'u waan fedhe haa sirratti dalaytu waan fedhe sirratti haa hojjettu akkamumatti ilma namaa tokko waan biraa dhiisi insaana tokko namummaan si keessaa dhabamee fooqii gubbaan akkamitti fooqii torbaffaa gubbaan gad argita lafatti gad argame hayyee inni oo ilmi maatii qabu ilmoo qaba haadha manaa qaba kan bira jiru sun maaliif dhimmacha kana irratti gargaaree waliin darbe maaliif akkamitti darbuu danda'a waliin oromoo darbe jechuun oromoo darbe intalti saaraa jaamtu tun maqaan ishii sisaay turte amantii kiristaanaati eefa gartee asitti biyya kana turte mucaa walii jaamu eefa heerumtee amantii musliimaa qabattee maqaan isheedha sisaa irraa saaraa waamamti saaraa jaamtee yaamamtee jechuudha ammaan tana yeroo ammaa intalti tun hospitaala jirti hospitaala Sayyid Zainab Jaaniyas karaa Malik Salah ጊዜ dabarte hospitaala san keessa jirti hospitaala qaama namaa ciru kan ጊዜ nama meeqa achi geessinee nama meeqa qaama isaa ciru achi jirti ammaan tana namoota muraasatu bakka sanitti bira jira jechuudha namoota muraasatu achitti bira jira maal godhuu qabna mucicha hidhamee hordoffii akkamii godhuu qabna murtee akkamii akka irratti nuu fudhatamu hawaasni kaayiroodhaa irraa wal mari'achuu qabna maaliif dhimmichi kun ammallee hin dhaabbatu
kalas duraan masriitu fooqii gubbaa nu darba innaa amma fi walaraa jirra waan ta'eef akkamitti bifa akkamiin rakkoon keenya nurraa hiikkatare UN biratti ilaalcha akkamii qabna nuti waliif UN ilaalcha akkamiitiin nu laalti carraa nama Oromoo ta'e yaa'oo carraan nama Oromoo ta'e hedduu wallahi an maquma Oromoo kana himachuu hedduu nama itti gaddaa jira wallahi lazim itti gaddaa intalti dubartiidha intalti dhalaadha humna qabaattee firraa isin dhoyti humna qabaattee firraa isin dhoowwiti mee kanallee ilaala nama humna qabu nama gartee firraa isin dho'ee miidhaa garaagaraa walirra geessiftaniin aartee darbita yaa intalti dhalaadha dubartiidha yoo taraa takka dho'ite lafa dho'iti dhiirri taraa takka dho'inan ammaan tana wanni goonu boruu namuutu gartee manguddoon ni jirti as keessa manguddoon gartee walitti dhufuudha walitti dhufeenya irratti rakkoon haa jiraatu borummoo nam tokkolleen osoo nafne manguddoon waajiroonni waldaa caayaa oova communitiin Oromoo sadeenu boru hospitaala sanitti argamuun dirqama ta'a maaliif gochi intalti tun dhukkubsatteen duune gartee nuutu fooqii namaatu fooqii gubbaa darbe waajjira poolisiitti jalatti waan barbaachisu itti dhiyaannee gartee wanni kun akka lamuunutti hin deebine battalumatti dhaamsuuf barbaachisaadha barbaachisaadha intalti lubbuu ishii dhabdee walumaa galatti lubbuun ishii dabarte kun gaddarraati gaddarraa ammallee ganaa waan biraan dhagoo deeman amma kun fooqii gubbaa wal darban marsaa itti aantu warra mana keessatti wal qaqqaluu arkuu deemna kanatti dhufuu deemna waan hedduu ture kanee namallee wal gurgurachuu bira dabarree jirra fooqii gubbaa wal namni gartee ifiinif darbuu bira dabarree jirra amma fooqirraa wal darbuutti dhufne inni sadaffaadha ammoo mana keessatti gama duubatiin wal qaqqaluutu dhufuu deema obboleettii teenya du'aa'ii goonaaf rabbitti araaramuu rabbi jannataa kennuufi dilii ishillee rabbiin haa araaramuuf jennaani obboleeyyan ishii haadhaa abbaa maatii ishii firoota ishiidhaa hundaaf jajjabina rabbi haa kennuuf jechuudha wanni goonu tokkolleen hin jiru garuu wanni an ammallee dubartoota keenyaaf wanni nan dhaamu irra deebee dubartoota keenyaaf wanni nan dhaamu ammallee irra deebee wanni dhaamu fi barbaadu mana keessa yeroo jiraattan ammallee dubartoota keenya waliin isin dhaamu eenyu wajjin nama akkamiitii wajjin akka jiraattan yoo xiqqaate ilma ganda keetii ta'uu qaba yoo firummaan taane maaliif wanta kana jee eeva Oromoon gocha akkanaa walirratti raawwate fira kan kee yoo xiqqaate nama biyya kan keetii ta'uu qaba nama abbaa kee nama maalummaa kan keessi beeku arra intala tana osoo maalummaa isii beekanii fooqirraan darbamtu turte fooqirraan darban osoo nama maalummaa isii beekan taate fooqirraan darban akkamitti osoo maalummaa intalti tun intala abaluuti warra abaluuti duuba jira gartee intala tana irratti gocha akkanaan dalaynu intalti tun asitti kophaa ta'uu ishee arganiiti kan gochi kunuu irratti dalagame dhugaa walitti himuu feetan kophaa ta'uu isiiti intala tana irratti gochi kun kan dalagame wanni biraa takka ittiin hin jirtu nama biraa dhabuuti hamma dandeessan dubartoonni keenya yeroo jiraattan mana keessatti nama firaa nama faamilii keessan ta'e nama firaa nama biyyaa
wajjin malee akka hin jiraanne an dhaamsin isinii dhaamu. Diina jechuun dhiira jechuun diina anis dhiira jechuun diina an irraan booda dhiira akka diinatti hin fudhadhu. Diina bineensa amma naaf dhiirti jechuun bineensa bas. Namni intala boo mana keessa wajjin galu fooq irraa fuudhee gad arge akkamitti obboleessa kiyya namummaa ni qabaa namtichi kun. Namummaa takka ittiin qabu. Gurbaa yeroodhaaf amma mootummaan qabee jira. Mootummaan qabee jira harka mootummaa jira. Mootummaan maal godha mucaa? Mucaa maal godha? Mootummaan biyya kanaa ni beektan. Dhimma siyaasaa isa waan taane isin qabee yoo inni itti kana dhimma keessan fixadhaa yoo jabaatte yoo inni biyyatti deebifti. Fakkeenya silaa kun har'aan tan osoo biyyoota akka Suudaan Suud Arabiyaa ta'e fakkeenya gisee gocha akkanaa kan hojjete irratti hojjetaniituma awwaalan. Silaa akkasitti garaan keenya nu qabbanaa waliin awwaallachuu isaan lachuu waliin awwaalla ture. Abbaan mana isiidhaa hoo ani amma waliid akkamitti sagalee tokko kan nu hagammatti nagarre sagalee tokko akkamitti haadha mana isaati muca gocha kana karratti hojjete ijoollee fira isaati akkamitti waan kana tokkollee dubbatu oolee kunillee gaafii keessa nama galcha. Maaliif hin dubbanne haadha mana isaatiimi rakkoota noo maali ijoolleen tun eenyu mucaan kun yoo eenyu hin beeknu nuti mucuma kanaa ummaan tana mucaan kun eenyu maali rakkoon isaan jidduu jirtoo maaliif haati manaa abbaa manaa waan hin dhossineef rakkoo jirtu itti himuu dandeessi. Rakkoo akkanaa ture moo isaatu itti ajajee wanta kana akka ajjeesu isaatu goosise tokko kunis gaafii keessa nama galcha isaatu ajjeesise moo namni keenya beekte nama biyya alaa jiru uummata nama hoolitti jiru kana waan biratti fudhata aboo akkana godhi ajjeesa asiin booda naa sii jira yoo jeen namni keenya mumkin hubannaa dhabuurraa waan san ka'ee waan birallee raawwachuun mala maaliif duuda dhufe buqqee duudatu biyyaa yaa akkanumatti buqqee duuda. Namni yoo xiqqaate quuqama sabaadhaa namummaadhaa quuqama biyyaa jaalala saba isaa jaalala biyya isaa yoo xiqqisho of keessaa qabaate maaliif gochisan hin hojjetu jechuuf hin jee beeladallee waan akkanaan hojjetu wanni jaaniin hin jiru kun hiikaan qabu garuu abbaan mana isiidhaa har'aan tana intalti tun yoo xiqqaate tikeeta muratee dhufuu danda'u qaba asitti yoo xiqqaate. Yoo dhugaa kan dubbanu taate tikeeta muratee dhufee asitti wanna juumala dheengadda micoo asitti arabni fooqirraa darbee duute obboleessi guyyaa lama sadi keessatti daqiiqa Ameerikaa irraa biyya kana dhufe akkasumatti waliif bakka kanatti argamuudha qaba ta duraan dura. Intalti tun amantiin muslimaa faamiliin isaanii gartee namni ni beektan gisee amantaa jijjiirrate haalli tokkollee ni faamilii gidduutti rakkoonni uumama kun beekamaadha. Faamilii gidduutti rakkoonni akkamitti waan akkanaa gootee gartee amantii maa jijjiirratte warri kiristaanatillee yoo amantii nam tokko jijjiirrate ni mufata musliimanillee nam tokko amantii kiristaanaa qabate ni mufata kun waanuma jiru jechuudha waan baratame akka nu keessatti waan jiru garuu amma oduun namtala tana nu galchaadhaa gara biyyaa nu jaamus ni jira nuti gara biyyaa galchuudhaaf dhimma kana qulqulleeffachuun keenyuti hawaasa Oromoo biyya kana jiruuti hawaasa Oromoo kan du'e hawaasa du'aa tokko biyya kana keessa jira hawaasa du'e. Xiqqaa fi guddaan guututti du'ee warra shiraa qofaa ta'e warra shira walitti yaadu gartee warra shira hidhu warra shira xaxu warra hadooddii sabaaf hin qabne warra sabaaf hin dhukkubsanne ummattoota akkasiitu as keessatti guutee jira ummata akkasiitu jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa ani waan birallee waan isin hin juun qabu obboleettii teenya gara akhiraa deemtee jirti rabbiin jannata isiidhaaf haa kennu ta duraan dura tana kadhadhaa fi ammallee lammaffaa dhiiga ishiidhaa rabbi haa baasu gartee nama gocha suukanneessaa kana irratti hojjete rabbiin gartee kan ba'e sanillee rabbi haa qabamuu qaba insha Allah dhaamsi gartee nuti ummanni keenya asiin booda hafe akkuma reefu jee dhiira guutumaan guututti dhiira namanina dubartoonni mana arabaa dalaydee nutti fiddee mana arabaa laffaatee nutti fiddee nu nyaachiftee irraa nyaannee irraa dhuynee irraa uffannee irraa itti bashannannee sijaaraa shiisha waa hunda irraa goone
xumura irratti ishuma san fuunee fooqirraan gad darbinaa jechuudha. Dubartiin baqataa biratti uffata gizee dhume uffata gizee miiccitee gizee dhume uffatan darbitu akkasi ni darbiti. Akkasi baqattoota Kaayiroo keessumaa baqattoota Kaayiroo kana biratti dubartiin akkasi. Dubartiin uffata ni jijjiirrattaa ni baaftaa ni darbitaa ni jijjiirratta akkasi warra Kaayiroo biratti. Akkasitti hubatan. Waan kana ta'eef jecha obboleeyyan kiyya ammallee irra deebee koominiitiin tokkummaa baqattoota Oromoo waldaa tola ooltota hawaasa Oromoo waldaa baqattoota Oromoo biyya Kaayiroodha. Koominiitiileen sadeen kun boru bakka sanitti dhuftanii intala tana waajjira poolisaatis deemuudhaan dhimma kana gartee maalirraa akka ta'e amma namni wanni kana mana poolisaa dhaqee mucaa kana sirriitti gadi fageenyaan qorate tokkollee hin jiru namni gartee namuma tokkorraa nama isiin itti dhiyaattu haala jiru tokkorraa dhageenye ammaan tana michoo teenya takkaan waliif bilbilanii isii bira dhuftii isumarraa haala tokko dhageenye waan kana ta'eef jecha akkasitti boru irratti hirmaannuun jaa akkasumatti obboleeyyan obboleeyyi teenya billee du'aayii goonee fi moo awwaalachuu teessanii awwaallaa wanni goonu jiru gochi kana ammoo rabbi nutti hin deebisinii gartee nama gartee namaan tolle kan sa'an tolle kan waa takkaaf hin tolle rabbi biyyarraa nutti hin baasin gartee namni silaa nama tartiiban qabneetu nurraa hanga fi nama akka garan qabneetu biyyarraa yaa gartee wanni jennu hin jirtu intala teenya gartee rabbiin jannataa kannuufi waanuman juulleen beeku wallaahi mataan kun hedduu na owwaa jira mataan kun haalan na owwaa jira waanuman jee dubbadhuu fi nan aaraa waanuman wanna juun beeku bas. Kana waan ta'eef jecha isinitti illee dheeressu nagaan jiraadha viidiyoo kanallee sheer godhaati dhimma kana wal biraan geenye. Kanarraan ammoo kanafe namoonni gartee biyya jirtanis namoonni obboleettii teessan intala dhalaadhaa baraa tana keessa as qajeelchitanii biyya kanatti as fidaa jirtan geeb biyyi kun biyya miti biyya badduudha biyya fir'aunati biyya qawmii jallattuuti bartee biyya haalli isii hamaa biyya gartee hamtuuta xamada seene namni biyya kana seenan irraa dhufuun ishii rakkoo ba'uun ishii rakkoo waan kana ta'eef jecha obboleeyyan kiyya namoonni gartee intala dhalaadhaa intala dubaraa biyya kanatti gartee awurooppaa nuu deemti jettanii karaa kanas as qajeelchitanii rakkoon akkanaa tanaatu irra ga'aa jira biyya kanattis yoo xiqqaate dubartoota 20 haga 30 tosti lubbuu ishii dhabaa jira kun makiinaan dhaamee asitti du'a kun amma nama makiinaan dhaamee asitti nama lama bakka takkatti Oromoo dhaamee hospitaala keessa arra torbee sadii fi waa takka operaasora dhabee lafee miilaa harkaa kun cabee akkasumatti ciisa biyya kana keessatti rakkoo hamtuudha. UN rakkoo hamtu namni keenya dhukkubsannaan ni du'a. Waan isa ajaa'ibsiisu ammaaliif akka ta'e nan gaafatin qabamnaan kute manuma hakimaa kana geessinaan kute namni keenya yeroon illee mana hakimaa dhaqaatii iflaalaa osoo dhukkubsatanii lafan geenye haalli jiru kanuma galatoomaa ulfaadha.